mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Akkeen Itoophiyaa guyyaan Onkoloolessa 2018 annami oduu biyya gurrisan buusu jirleen lomolu jaataniiti hoolii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessina itti dhiyaadda akka xumur oduu teennan waliin turasaniin jenna. Oduu jalqabaatiin guyyaa dubartoota idil addunyaa yuunivarsiitiin Boorana sagantaalee gargaraatiin kabajaa oole. Yuunivarsiitiin Boorana ayyaan dubartoota idil addunyaa bitootessa 8 sababeeffachuun daawwannaa dirree bu'a qabeessa dubartootaan hoogganaman deeggaruuf dinqisiifachuun godin Boorana diriyaa bal'oo keessatti hirmaattotaaf qopheesse. Kunis diinagdee fi hawaasummaa dubartoota cimsuuf yuunivarsiitiin Boorana murannoo qabaachuu isii hangarsiisuu jedhan. Oduu itti aantuun godin Booranaa Yaabalootti mana harka qalleeyyii hirmaannaa hojjettoota mootummaanatiin tajaajilamummaan ijaaramaa turan eebbifamee jira. Hirmaannaa hojii tajaajilamummaa keessatti taasifnu ibsituuf fedhii miirnamummaa hojii keessa qabnu caala cimsuu qabnaa jedhan. Harka qalleeyyiin mani ijaarameef kanaan duraan rakkisa jiraachuu dubbatanii guyyaa har'a gammachuu guddoo akka qaban dubbatanii jiru. Daa'imtuu dhibiin boordiin filannoo Itoophiyaa al nageen fuula filannoon itti geggeeffamu irratti paartiilee siyaasaa waliin mari'atti. Marii kanarratti walitti qabduun boordichaa Meelaatoo Warqaayiluu akka jedhanitti boordichi dhimmoota birga'eef tarkaanfii sirreeffama irratti fudhatamuu qaba. Jedhirratti qaamoleen mootummaa dhimmi ilaalu sirreeffama akka taasisuuf ceekuu guuruu jirraa jedhe. Oduu gama ispoortiitiin taphi kubbaa miilaa liigii olaanaa Oromiyaa marsa lammaffaa Ramaddiyaa kan diriyaa bal'oo istaadoomii Shalaqa Jaatanii geggeeffamu ardhalli akkumitti fufee jira. Taph guyyaa har'aatiin Adoola Waayyuun 1-1 Adabbaan walqixa ba'anii Siibuu Sireen 1-1 Nansaboo walqixa ba'an. Booranii 2-1 Uraagaa kan dabsatu yoo ta'u taph guyyaa hordofne kan gurrisan buufnu ta'a. Qoraa bulaa deebana hordoftootteen Boorana Giloobal Miidiyaa daa'imtuun teenta mirga bitaa tagam Itoophiyaa ta guyyaa har'aa sumirraa xumuraa oduu hedduu dimiilla sumaan isaanii qopheessina. Annami oduu biyya gurrisan buusuuf jirleen lomolu jaataniiti akkasumni waliin jiraadhaa Boorana Giloobal Miidiyaa hordofa saniin jedhu.